buufille dhaamsi dabarsee fi gorsi laf kaa'ee fi jira. Abiy Ahmed kanaan duratti muuxannoo Jawaar Faakirraa baratullee Jawaar gorsee jira. Kanaan duratti nu odoo dhukaasa tokko hin dhukaasinu gaafa qabsoo Oromoo san gaafa jijjiiramee Abiy Ahmed aangootti fidisan warri kun aangoorratti ture tarkaanfii gosa Abiy har'a fudhatee kan fudhachuu danda'anii turanii garuu odoo isaan humnatti hin fayyadaminuu karaa nagaatiin meeqalettuu galchinee jirra. Warri sun sila mootummaa keessattuu hammatame rakkoon kun furamuu qabdi jijjiiramee Abiy Ahmed geggeessaa jiru kun faashalaa'uu isaa yookaan kufuusattuu waraana kana dhalee jechuudhaan Jawaar Mohammadi akkasittu barreessa jira. Mariin hunda hammatu rakkoo kana furuu fi godhamuu akka qabu kan dubbatamaa jiru. Barreeffamni Jawaar Mohammadi barreesse kunini akka malee dinqisiifannaa guddaa miidiyaalee irraa argachaa akka inni jiru. Namni hedduun kanaan duratti jechuun ilmi Baqqalaa Garbaa Saamu'eel Baqqalaas rakkoon Itoophiyaa wal xaxuudha. Daawaan rakkoo Itoophiyaa manhidhaa keessa jira. Jawaar fa'aa Baqqalaa fa'aadha. Abiy Ahmed daawaa kan gadhiisise itti fayyadamuu qaba. Yoo akkas hin taane Itoophiyaan dhukkuba amma dhukkubde kan irraa haftu turaa malee ittiin du'uu deemti jechuudhaani barreessee jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo paarlaamanii biyya Noorweey waraan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana naannoo Tigraay irratti gaggeessaa jiru kana balaaleffachuudhaani qaamni wal lolaa jiran kunini akka rakkoo warra karaa nagayaatiin furatu gaafatanii jirani. Mootummaan Abiy Ahmed intarneetii fi telefoona haal duree tokko malee akka naannoo kanaaf deebisuu fi uummanni gargaarsa namoomaa barbaadan akka gargaarsa argatanii fi sochiin uummata akka hin daangeffamne gaafatanii jirani. Yeroo ammaan tana rakkoon kunini hammaachuu akka deemtuu fi walitti bu'iinsi gosa Itoophiyaa bakka adda addaa keessattuu akka dhalachuu dandeettu paarlaamanii Noorweey akkasittuu ibsa ejjannoo isaa ibsa jira. Keessattuu wanni kunini Noorweey fi salphina guddaadha. Nottuu badhaasa Noobeelii nagayaa kabara 2020 namicha ammaan tana ka mootummoota gamtoomanii fi akkasumas gamtaa Afrikaatii kabaja dhabe ummati isaa irratti waraan labsee boombii buusaa jiru kana sadarkaa addunyaatti maqaa itti hore. Kanaafuu dhiibbaa mootummaa kanarratti godhuu qabna jechuudhaani paarlaamaan Noorweey akkasittuu marii isaatiin ibsaa dabarsee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jiru itti fufee jira. Warri hagammaa nu gargaartanii hedduu isin galateeffachuu barbaanna. Mee nama nu gargaaraa jiru lalaallee lakkoofsa sa'aatii kana nama nu gargaaruu barbaannu arganne moo hin arganne ka jedhu gaafachuu deemna. Warri nu gargaaruu feetanii lakkoofsa bilbila kanaan namisa jala fuudhutu jira. Yeroo ammaan tanaatiif borillee sa'aatii feetan yoo bilbiltan lakkoofsa kana bilbila waan nu arjoomuu feetan nu arjooma nu bira dhaabbadha. Miidiyaan kun akka guddatuu fi miidiyaan kun kan caala akka inni daddagaaguu fi nu wajjin tayaa isiniin jechuu barbaanna. Haga ammaatiin nama jechuun 1,100 ol nu daawwachaa jira. Sa'aatii kanaaf gargaarsi nama 10 haga 15 barbaannee jirra. Suni keessa nama hagamii ka arganne eegi duratti haasa'ee nami lamini itti nu dabalamee jira. Kanaafuu gargaarsa nama 5 argannee jirra. Nama 15 barbaannaa jenne sa'aatii ammaan tanaasuuf nufi ammallee nama 10 biraa barbaanne jechuudha. Daqiiqaa 10 gadi dhuftu kan haasa'uu deemnu keessatti targeetii kenna kan nama 15 sani warree 10 gad haftanii yoo nu gargaartanii jechuun targeetii kenna kasaatii kana bakkaan gaachuu dandeenya. Nama 1,100 oli kan nu hordofaa jiru. Kanaafuu warri nu hordofaa jirtan nu gargaara nu bira dhaabbadha isiniin jechuu barbaanna. Odeeffannoo kenna ka isin biraan gahuutu jirru itti fufnee jirra. Odeeffannoo kenna ka biraatiin ammoo waraanuma naannoo Tigraayitii fi akkasumas haala Itoophiyaa ka walii galattu isin biraan odeeffannoo gayaa jirra. Naannoon Benishaangul riphee loltoota Benishaangulitii fi ibsa baastee jirti. Hewwahaati mo'atamee jirtu harcaatonni seeliin hewwahaatii fi gareen ergamsa badii isaanii irratti bobbaatan kan naannoo Benishaangulii harka keessan kennadha yookaan mootummaan isin barbaadeessa jedhee ibsa baafamee jira. Naannoo Benishaangulii kan keessatti walitti bu'iinsa amantiitii fi gosaatu yeroo adda addaatu dhalachaa jira. Walitti bu'iinsi gosaatii fi walitti bu'iinsi kunini adda durummaadhaanii
weerara naannoon Amaaraa naannoo kan keessatti godhaa turteenii akka babal'atee kadhagama jiru naannoo kana warri Amaaraa restii deeffannaa Matakkal Benishaangulii miti naannoo Amaaraa jalatti buluu qabdi. Restii deeffannaa waraana naannoo Tigraahii yoo xumurre dirreen lolaa Kaabiraa sadaffaa jedhanii tokkoffaan jechuun Walqaayiit Sagedee lammaffaan Raayyaa sadaffaan ammoo naannoo Benishaangul godina Matakkal akka himamaa jira. Naannoon Benishaangul amma ibsaa ejjannoo fi akeekkachiisaa dhumaa warra jechuun naannoo Tigraahiitii fi naannoo jechuun Benishaangul keessa jiran riphee loltoota harcaatota Tigraahii jedhaman kanaa fi akka baastee ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo kenna ka waraana naannoo Tigraahiitiin walitti qabatee jiruun naannoon Tigraahii dhalattoonnis ka biyya alaa jiranii gargaarsa gurguddaa walitti qabaa jiranii gargaarsa awwaannisaatii fi miiliyoonii tokko oli maallaqa walitti qabanii jiranii uummata Tigraahii ka waraana kanaan buqqa'ee deebisanii ijaaruu fi gargaarsa miiliyoonii 2 oli akka walitti qabamee ka dubbatame. Karaa biraatiin ammoo warri dhalattoota Tigraahii ka biyya alaa jiru waan Itoophiyaan qabdu kaampaanota Itoophiyaa ka biyya alaa jiranii fi biyya keessa gurguddoo fi akkasumas kaampaanota mootummaa Itoophiyaatiin walitti hidhatan ka guutuu addunyaa hundaayyuu lagachuu fi irraa bituu fi itti gurgurtaa diduu fi yaamicha dhiyeessanii jiranii. Yaamichi kunini dhiyoo kanattu akka hojii irra oolu aktivistoonni naannoo Tigraahii ka dubbatamu. Warri Tigraahii warra mootummaa Abiy Ahmed wajjin ejjannoo qabanii fi waraan kan deeggaran hundaayyuu irraa bitachuullee itti gurgurachuullee lagachuu qaban jechuudhaani yaamichi dhiyaachaa jira. Odeeffannoo kenna ka hardhaatiin ammoo guyyaa hardhaan tana warri Biltsiginnaa duula qindaawaa tahee aktivistoota Oromoo miidiyaa hawaasummaa gubbaattuu jiranii callisiisuu fi yaalanii turanii. Sun keessa aktivistooti yookaan miidiyaa warrirratti xiyyeeffate miidiyaa keelloo akka tahe kadhagamaa jiru. Miidiyaa keelloo keessa warri hojjatanii gaazexeessaa yookaan ammoo warra jechuun miidiyaa keelloo kan gubbaatti tajaajila kennaa jiranii keessa kan akka Waggaarii fi akkasumas Abdurazaaq Duubee yookaan Zaakii Duubeetii fi aktivistoota Oromoo hedduu bira haga nama 8 guyyaa tokkotti feesbuukii irraa gareen Biltsiginnaa ka mootummaan Itoophiyaa deeggaru riippoortii godhanii feesbuukii irraa buusanii jiranii. Abdurazaaq Duubeetii fi hedduun isaanii akkaawuntii warra yeroo ammaan tanattu deebi'eefii jira. Warri Biltsiginnaa duula hama yookaan ammoo duula qindaawaa aktivistoota Oromoo dhabamsiisuu fi callisiisuu fi akka godhaa jiranii ka dubbatamaa jiru. Dhimma kana ilaalchisee keelloo miidiyaan ibsa ejjannoo baasanii yeroo ammaan tana tattaaffii yaalii keelloo miidiyaatii fi akkasumas hojjettoota isaa callisiisuu fi godhamu akka balaaleffatu dubbatamee jira. Guyyaa hardhaan tana miseensota keelloo miidiyaa irrattu kan xiyyeeffate haleellaan saayibarii nurrattu geggeeffamee jira. Feesbuukii ijoollee nu wajjin hojjettu hedduu cufsiisanii yaalanii jiranii. Kunini hojii keenya jechuun irra duubatti nu deebisuu hin dandayu. Kunini kanaan durallee kufee jira. Ammallee akka inni kufuu ka dubbatamaa jiranii. Nu jechuun maqaa balleessii fi waan kana hin jennu garuu odeeffannoon jirtu akka agarsiisutti warri duulaa kana nurrattuu bane warra mootummaa Itoophiyaatiin walitti hidhatanii warra biyya keessattuu miidiyaa Oromoo cufaa jiranii uummata Oromoo sagalee dhabsiisuu fi akkas godhaa jiran jechuudhaani keelloo miidiyaan himatee jira. Yeroo ammaan tana warri jechuun mirgaa walabummaa pireesitii fi dubbattanii waan kana akka dhimma xiqqaattu laaluu hin qabdanii. Dhimmi kun dhimma seensorshipii sagalee namaa ukkaamsuu fi awwaaluti. Keelloo miidiyaan waan akkasii kanaaf harka hin kennatu jechuudhaani yeroo ammaan tana daawwattootaa fi caqastoota isaatii fi odeeffannoo bifa ittiin kennaa jiru ka ammaan tana irra wanni kun akka duubattuu hin deebisni ibsa baasee jira. Hojjettoota keelloo miidiyaatii fi aktivistoota Oromoo hedduu irratti haleellaan jechuun saayibarii kun inni geggeeffame. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo duulii jechuun feesbuukii Oromoo gabaasanii cufsiisuu kun inni akka malee jabaateetti fufee jira.
yeruma dhiyoo kan keessattuu jechuun aktivistoonni Oromoo hedduu ka feesbuukii warra cufamte Oromoon ammoo gurmaahee feesbuukii warra biraa warra Oromoo arrabsaa oolu isa cufsiisu hin argamu. Isa Oromoon waa fudhatee feesbuukii warra biraa irratti tarkaanfii fudhatu hin argamu. Dhiyuma kana waraanii Tigraay irratti baname eegii geggeeffamuu jalqabeen duubatti warri Tigraay gurmaahee feesbuukii warra Habashoota feesbuukii warra aktivistoota ilaalcha mirgaa qaban hedduu cufsiisanii jiranii. Oromoonis waan kana jechuun gurmaahee hojjechuu qaba. Warra gruupii feesbuukii ka feesbuukii Oromoo arrabsaa riippoorti godhaa yoo feesbuukiin nama Oromoo cufama deebisee bansiisaa fi waan kana irratti hojjechuun akka malee barbaachisa akka taate ka hubannu warri hagammaa nu daawwachaa jirtan daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo hedduu isin galateeffannaa tamsaasii kennini akkuma itti fuufettu jira. Mee amma jechuun jidduun ammoo nama 1,000 oli namni daawwachaa jiru nama 10 ka barbaannu jenne mee nama 10 barbaannu keessa nama hagam arganne ka nu gargaaraa jiru nami nu gargaaraa jiru kan nu arganne ka sa'aatii kana meeqa akka taate laaluu barbaada. Akka jijjiiramee hin jiru nama 5 duratti nu gargaare suni hagamma achuma jirra sa'aatii kan keessattuu gargaarsa nama 5 arganne jirra hedduu isin galateeffachuu barbaanna. OMN namni gargaare nama 1,159 qofa. Nama OMN qabu hordoftoota meeqa OMN ka qabu Oromiyaa Media Network. Namni Oromiyaa Media Network hordofuu yookaan ammoo jechuun Oromiyaa Media Network akka jechuun maamilatu miiliyoonii 1.3 kan inni qabu warra jechuun miidiyaa kan jaalatee jala yaa'u san keessa nama 1,100 qofattuu gargaare. Kun akka malee lakkoofsa xiqqaadha dabaluu qaba namni arjoomu namni waan kana bira dhaabbatu 1,159 qofa 1,088 qofattuu guurame itti dabala irra buusa jenna. Miidiyaa kiyya kana hordoftooti an qabu nama 1,170 sida adoo namni 1,170 qarshii tokko nuu kennanii qarshii 1,170 jechuudha. Bari tokko nuu kenname. Baay'inni nama murteessaadha. Garuu namni hagamma nu gargaare nama 200 fi wahii qofa mee lakkoofsa dhugaa isaa argadha. Namni nu gargaare karaa miidiyaa nama meeqadha 257 qofattu nu gargaare lakkoofsi kun akka inni dabalu abdanna. Karaa telefoonaatiin akkasumas karaa Zelle kun jechuun baankiidhaan yoo maallaqa nu dabarsuu barbaaddanii lakkoofsi kanatti fayyadamtanii Zelle jechuun baankiirraa baankii karaa herrega ittiin dabarsanii maallaqa isin dabarsanii bilisa maallaqa kan jechuun uuma isinirraa hin muranii kanaafuu Zelle jechuun nama kennamuuf illee wanni muraaf hin jiru. Karaan kun karaa akka malee gaariiti fiini waan hin jirreef isiniif illee nama fudhatuuf illee karaa kanaan qofa lakkoofsa kana qofa barbaaddanii achiin duuba wanni biraa kan inni nama gaafatu hin jiru. Karaa salphaanii maallaqa akkanatti dabarsuu dandeettanii lakkoofsa kayyoo galchitan odeeffannoo biraa baankiinu gadi baasaa yookaan ammoo isinii mul'isa jechuudha. Kaan ammoo kaashappiidha. Kaashappiin kun illee bilisa nama jechuun erguufillee nama fudhatuufillee bilisa mallattoo doolaarii waa'ee miidiyaa yoo barreessitanii akkasittuu odeeffannoon guutuu ni gabbaya. Achi debit kaardii keessanirra gara debit kaardii biraattuu deema. Kunillee bilisa. Karaan kun ammoo jechuun warra waan kanattuu fayyadamuu hin dandeenye bilbiltanii telefoonanii kaardii keessanii fi odeeffannoo keessan nu kennitanii nu ammoo jechuun maallaqa isin kennuu feetanii isinirraa fuuna jechuudha. Warri ammoo maallaqa karaa kanaan erguu hin dandeenye biyya alaa jiraattanii karaa hawaalaatiin yookaan ammoo money transfer karaa hawaalaatiin erguu dandeettanii hawaala tawakkal yookaan hawaala birallee ergitanii lakkoofsa bilbila kanattu yoo fayyadamtanii lakkoofsi hawaalaa kanattu yoo fayyadamtanii fi maqaa kiyyoo itti kennitan jechuun odeeffannoo kanaanii maallaqa erguu dandeettanii. Karaa biraatiin ammoo Tiwiiterii irratti, Feesbuukii irratti, Yuutuubii irratti linkiin Feesbuukiitii fi ka GoFundMe ka ittiin nu gargaartanii jira. Linkii san hordoftanii san qofa dhahuudhanii yoo kennitanii
maallaqni isin nuu kennitan sun inni nu biraanii bahuu danda'a isinin jenna. Isinillee jechuun waan qabdan inni nu gargaara nu bira dhaabbadha isinin jenna. Miidiyaan kun jechuun yoo guddate kan caala tajaajila kenne isanumaa fi faayidaa buusuu danda'a. Miidiyaan kun inni yoo kan caala dhaabbate isanumaa fi jechuun ka bu'aa buusuu deemu kanattu jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo warri ammaan tana nu gargaaraa jirtan hedduu isin galateeffachuu barbaanna. Warri jechuun nu hin gargaarin ammoo nu gargaara nu bira dhaabbadha isinin jenna. Odeeffannoo kenna odoo isin biraanii gayaa jirru amma odeeffannoon tokkini Suudaan Tribune yookaan ammoo madda oduu Suudaanii Suudaan Tribune jedhamu irraa dhufee jira. Lafa qonnaa ka mootummaan Itoophiyaatii fi Suudaan irratti wal dhabanii ka daangaa Amaaraa karaa Gondariitiin jirtu Alfashaaq lafa jedhamtu dhiyoo kana haga mootummaan Itoophiyaa warra Tigraay irratti duula banee Suudaan waraanni Suudaanii guutumaa guututtu qabachuu gabaasne turre. Lafa kana mootummaan Itoophiyaa dabarsee akka kennuu dandayu Suudaan akka naannoo Tigraay hin deeggarree fi karoorii akka turellee maddii oduu takkini gabaasee jira. Maddii oduu foreign policy kun akka inni gabaasetti mootummaan Itoophiyaa lafa kan kennuu danda'a jedhamee dubbatame. Har'a lafti sunini fudhatamte jedhame miidiyaaleen Suudaanii gabaasanillee miidiyaan Itoophiyaa waa takka hin gabaasne akka maddii Suudaan gabaas kanatti waraanii Itoophiyaa 31 tayan lafa kanattu deebi'anii tarkaanfii fudhachuuf yoo isaan jedhanii waraanii Suudaanii booji'ee jira jedhamee dubbatame jira. Karaa biraatiin ammoo waraanii Itoophiyaa 50 ta'anilleeni kadaanga kana qaxxaamuranii dhufanii akka turanii dubbatame jira. Ka isaan qaxxaamuranii dhufanii kalee akka taate warri kun harka kennachuu fi yookaan ammoo loluu fi dhufuu isaanii akka hin beekamne ka dubbatame jiru. Waraanii Itoophiyaa namni 31 kunini gara Suudaanitti dhufanii gara daangaa Itoophiyaa gara Gumrukiin ka darbanii jiraachuu maddii Suudaan Tribune dubbata jira. Warri kan keessa namni sadarkaa lieutenant akka ta'ellee keessa akka inni jiru ka dubbatame jiru. Waraanii kun jechuun gara naannoo Tigraay irra akka dhufe magaalaa Maayikaadiraa irra akka dhufte booji'amanii lafa daangaa Suudaanii Lugdii jedhamtuudhaan gara Alfashaaqee naannoo Gadariif akka deemanii ka dubbatamaa jiru. Maaliif waraanii kun inni garasitti akka qaxxaamure yookaan harka kennatanii wanni maddii kun inni gabaase hin jiru. Lafti kun jechuun Alfashaaq ka gara lafa daangaa Suudaanii Gadariifitti jirtu kun mootummaan Suudaan dhiyoo kanatti fudhatee lafa isaa akka godhe ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo tamsaasii kenneen kasaatii kana odeeffannoon isin biraan genne kanuma fakkaate waan daawwattanii hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa. Warri nu gargaaru feetanii gargaarsi akkuma itti fufettu jira. Nutti rafaa malee Facebookiin hin rafu, YouTubein hin rafu, nutti rafaa malee internetiin GoFundMein hin rafu, Cash-Appiin hin rafu, telefoona kanallee isaati feetanii bilbiltanii isin jala nama fuudhutu jira yookaan odeeffannoo nu dhiisanii isinii deebisna. Karaa biraatiin ammoo karaa Zeelitii fi karaa Cash-Appiitiinis nu gargaara isiniin jechuu barbaanna. Waan nu gargaartaniif hedduu isin galateeffannaa. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo ammaa fi karoora keenya guutachuullee yoo baanne arjooma keessanii jechuun karoora keessanii ka sa'aatii kanaaf nama 15 caala akka argannu ka abdannu gargaarsi kun borii iftaallee itti fufa nu bira dhaabbadha isiniin jenna. Ammatti ammoo namni 3 dabalamee jira hagan haasa'uu jalqabe. Kanaafuu jechuun walakkaan baanee jira nama 15 sa'aatii kanaaf ka barbaannu keessa nam 8 argannee 7 qofa barbaanna. Gargaarsi karaa hundaan iyyuu itti fufee jira. Borganama yookaan nama 20-30 oli akka ta'u ka abdannu. Kanaafuu san akkasiniin jechuu barbaanna. Namni biraa tokko ammallee nu gargaaree jira. Nama 9 ta'ee jira. Ittuma siiqaa jirra daawwattoota keenya. Sagantaan keenya kan ammaan tana hagasii odeeffannoo Oromiyaatii fi oduu gaafa Afrikaatii fi akkasumas waan gargaarsi kana ittuma fuufne ka haasofnu ta'u asumaanii yoo warra borii rabbi kan nu godhatatti isinitti barbaanna. Waan daawwattanii nu hordoftanii qoqqooddanii facaastanii waliin nu geettanii fi akkasumas waan qabdanii waan nu gumaachitanii fi miidiyaa kana jechuun faffacaastanii namni biraa gargar waan gootanii fi ulfaadha galatooma. Sagantaan keenya kanuma
halkan gaarii guyyaa gaarii bakka jirtanitti isiniif haa ta'uuti. Nagaan oolaa, nagaan bulaa.